warqii biyya keessaa fi birrii jira jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu bagge jiraattan amantiif kutaana soo waliin qoodiin hundi keessanuyyuu baay'ee fufurdadhee guyyaa sadii na dhukkubaa mana bahuu akkasuma mootuyyuu hojiillee jechuudha. Waqaachuun akka nama boqonnaa yookiin ijaazaa fudhatee tahee duraan aduu keessa deemaa oola. Hundumaafuyyuu jira isiniin jechuu fi hojii hin dhaabne anis yoo dhaabe jedhe maatii kiyyatuyyuu hojjetaa jira. Har'a gatii jechuudha birrii namoota hedduun na gaafataa jirtan. Giraamni takkittiin birriin qarshii meeqa? Akkasuma mootuyyuu giraamni takkittiin warqiileen qarshii Itiyoophiyaa meeqa kan jedhuu fi karaatee isaa wajjin qabadhee isiniif dhufee jira. Hundumaafuyyuu jechuun hundi keessanuyyuu hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya namoonni ilaaltan subscribe, like, share gochuun turtii gaarii na waliin taasisa. Itti aansuun warri viidiyoo kana haaraa argitan mallattoo subscribe cuqaasaa, mallattoo like illee like godhaa wanta akkallee hundi isin fayyadaan jiru. Like yoo gootan viidiyoon kiyya nama hedduu bira ga'a. Subscribe yoo gootan ammoo maamila hedduu horadhaa jechuun bakka 40 naa seenaa jira. Yooma akkuma 50 gala jedhee hedduu gammachuudhaan yookiin ammoo tuyyuu hawwii kiyyaan isin eega isinin jedha. Waa'ee ilkaanii irraallee akkasuma waan tokko isiniif ibsa. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha. Ramadaanis rabbiin nagahaan ji'a guutuu jechuudha. Waggaa guutuu nagaan ittiin nu haa ga'u dhihaataa jira. Isaafillee baay'ee jechuudha namoota hedduu ajajanatti kennanii biizii jira. Waan hedduu ka'ifa isinii godhu jechuudha. Tokkoon adda isiniif baasa. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa namoonni na gaafattan hedduudha. Irra deebuun isinii hima. Duwwaa 978 15 WhatsApp, Telegram na argattanii emailleen yeroo tokko isiniif deebisa. Yeroo hundallee yoo ta'uu baadhee yeroo takkitti jechuudha. Wallaahi laaziim email yoo seenu nama 200 akkas 150 osoo ittiin dabaliin jechuudha. Kamii deebisee kam akka dhiisu yoo anseen illee olaayinii hin bilbila waan ta'eef hin allaga jechuudha. Kanaaf email irraa isin jalaa badee yookiin ammoo tuyyuu isiniif deebisuu dadhabe garuu haga danda'een isiniif deebisaa jira. Keessumaan warri keessan naqunnamaa jirtanii akka na dhukkubatan baay'ee cinqamtan galatooma ajajni keessan fuudhamaa jira jechuudha. Yoonillee isinirraa fuudhuu dadhabe maatiin isinirraa fuudha garuu ka hojjetu anuma obboleetti teessanii isiniin jedha. Jalqaba irratti kan hin qabadhee dhufe mata duree 2 gatii warqii fi birriitii isiniin jedhee jira. Haa ta'u malee as keessatti ibsa hedduutu iyyuu jira. Tokkoffaa irratti namootiin maatii keessan ji'a Ramadaanaa surprise gochuu barbaadan rabbiin ittiin nu haa gahu. Hojii biraa jechuudha bakka kenninee fi hojii kana yookiin ammoo surprise kana itti isiniif ufnaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo iyyuu namootiin majlisa Arabiyaan kaareen yookiin ammoo mitiraa fi kaareen tokko jettanii haasoftan mitiraa fi kaareen garaagarummaa qaba. Akka fakkeenyatti jechuudha abbaa tiknisaa 40 kaareen tokko 12,500 yoo ta'e mitirri tokko jechuudha. Kaareen tokko ammoo iyyuu 6,250 jechuudha. Isiniif gala jedhee yaada. Itti aansuun ammoo iyyuu hordoftoota fi kabajamtoota fi hunduu akkasuma ka abbaan tiknisa 30 yookiin ammoo abbaan tiknisa 20 kaareen takkittiin 9,500 yoo mitirri takkittiin 9,500 yoo ta'e kaareen tokko ammoo iyyuu 9 bakka 2tti yoo hirtan akkasumatti argattani gabaabumatti jechuudha. Gatiin isaa garaagarummaa qaba. Yeroo tokko ni hir'ata, yeroo tokko ni dabala. Sirritti kanallee hubachuu qabdan isiniin jedha. Fakkeenyaaf yoo kaleessa kaaree takkitti 12,000 bitattani ji'a har'aa yookiin bardeen gaddaa yookaan 12,000 fi wayii yoo bitattan har'a 12,000 bitachuu dandeettanii 12,000 wayii bitachuu dandeettanii ammoo jechuudha. Almuuniyeemiin 12,000 warri jettanii komii hedduu qabdan mitiriin takkitti yookiin kaareen takkittiin almuuniyeemillee 12,000 miti. Mitiriin tokkooyyuu 15,000 fi wayii isiniin jedha. Almuuniyeemiin abbaa tiknisa 40tu jira, abbaa tiknisa 35tu jira. Isaa miti fireemiinuu jechuudha. Kanaaf hunda isaatu iyyuu addaan baasnee beekuu qabna. Yoo kaareedhaan herreegachuun nutti ulfaate yookiin nu dhibe salphamatti mitirii 6 yoo nu barbaachise mitiriin 6 meeqa deemshaashini, mitirii 8 yoo nu barbaachise mitirii 8 meeqa jenne gabaabamatti jechuudha. Isa san hirannee kaaree tokkoon argachuu ni dandeenya isiniin jedha. Itti aansuun ammoo iyyuu namoonni hedduun farshaa mitiriin bitan moo zuliyaa wayya moo minxaa fi laafaa mana keessa afaan wayya warri jettanii fi
isa kanneen sadiin keessaa gabaabamatti jechuudha qarshiin isiniif danda'ame taananiin zuliyaa bal'aa bitachuutu isiniif caala zuliyaa yoo dadhabdanii jettan farshaa biyya keenya keessatti mitiriin bitamurra minxaafii turkii sadarkaa sadiitu jira isa sadarkaa tokkoffaa bareedaa ta'e qumatiin isaa 4 fi 3 guddaan inni ni jira jechuudha isa bitadhaa isiniin jedha kana hunda yoo dadhabdanii jettan ammoo yoo walalii caala farshaa mikaareen bitamutu irra isiniif dansaadha itti aansuun ammoo sharaa fi walalii keessaa kamtu caala warri jettan miidhaginaafis tahee qulqullinaaf walaliitu caala walaliin inni jechuudha tokkoffaan akka magaalaatiin magaalaa xixiqqootti kaareen yookiin mitiriin takkittiin jechuudha kaareelleen bakka gurgurantu jira mitiriileen bakka gurgurantu jira kanaaf mitirii fi kaareen garaagarummaa qaba isiniin jedhesan abbaan akka fedhetti akka ofii fedhetti gurgura gabaabumatti mitiriin yoo isin hime mitiriin takkitti akka shaashamanneetitti inni guddaan tokkoffaan tahe qarshii 300 yoo tahu inni jechuudha sadarkaan gadi aanu 200 fi wayi akkasuma ammoo haga 220 illee ni jira akkaataa sadarkaatiin walaliin jechuudha itti aansuun ammoo mitiraan kaareen isin himaan jiru kaareen yoo tahe sanirra ni hirrata kaareellee ni xiqqaata itti aansuun jechuudha carqii firaashatti godhamu namoonni hedduun gaafii isaattu isin dhibaa jira yookiin isa bitachuuf yoo dhuftan gatii carqii firaashaa yoo himan firaashaa fi tiraasii walirratti seetani gabaabamatti carqiin firaashaa tokko yookiin ammoo tiraas carqiin takkittiin akkaataa itti dalagamutu jira diizaayinis tahee carqiin isaa garaagarummaa maallaqaa qaba tokkoffaa irratti jechuudha carqii firaashaa tokko irratti yookiin firaasha tokko irratti tiraasii 3 hituu nu barbaachisaa isinin jedha bareedinaaf akka majliisatitti mana keenya guutuu isaatu guunnee akka majliisa amma ne duubatti argitan kanatti bareechifnee kaa'achuuf firaasha tokkicharratti tiraasii 3 hituu nu barbaachisa yoo carqii firaasha ajajannee carqii firaashilee 3 hituu nu barbaachisa firaasha 4f tiraas carqii 12 firaasha 5f tiraas carqii 15 firaasha 6f tiraas carqii 18 beebi tiraasis tahee akkasuma xaalii maal jedhan sufraa wantoonni jala deeman itti dabalamu fedhii fi filannoo keessaniin itti dabalama garuu ammoo jechuudha namoonni barbaadan firaasha keessummaa illee bitattanii firaasha mana keessa afattanillee bitachuu mirga guutuu qabdanii qarshiin isaa hundi isaa garagara isiniin jedha tokkoffaa irratti carqiin firaasha ka ispoonjiin keessa galee firaasha miti naa hubadha carqiin firaasha akka iskaarbii kana yoo tahe fakkeenyaaf iskaarbii kanarratti akka qabsiistuu harma keenyaa keessa ispoonjiin jirutti ispoonjii carqii isaa irratti galchanii tiraasii keessattis carqii firaashaa irratti illee ni hojjetama garuu ammoo carqii tiraasii dirqama ispoonjiin sun galuun carqii firaashaa ammoo filannoo keessanii nahamii dhagu haa bareedu yoo jettan ispoonjiin qarshiin isaanii dabala itti isiniif dabalama lakkii rakkoota kan qabu akkuma nama biraatii hojjetetti illee naa lachuu hojjedhe jirka ispoonjiillee dhiyeenya qabadhee isiniif dhufa biizii ta'e isiniin jedha naafaa hojjetamu yoo jettan hunda isaatu filannoo keessa waliin qarshiin ka dabaluu fi ka hir'atuun diizaayinii akkasuma maggaarraja hundi isaa jechuudha akkaataa mitiraa fi carqiitiin diizaayiniitiin garaagarummaa qabaa isiniin jedha fakkeenyaa fi caaltuun 18 bittee fati 18 bittu mitiriin kan kee yoo hir'ate diizaayiniin kan kee ka ati filatte sun gatii lashii ta'uu mala akkasuma immoo carqiin ati filatte irra hir'achuu mala akka humna keetiitiin deemuu ni dandeetta abbaan barbaade ka 50 bitate ka barbaade ka 15 bitachuu danda'a kanaaf filannoon lubbuu keenya yookiin fedhii keenya irratti haa ta'u isiniin jedha itti aansuun namoota hedduutu timiraa zamzama akkasuma immoo bunaa fi zayitii sukkaara nagaafataa jirtanii hunda isaatu inshaallaa qabadhee yeroo gabaabaa keessatti isiniif dhufa hangasiif ammoo obsaan na eegaa kallattimaan viidiyoodhaan nama hedduudha waan ta'eef isiniin jedha itti aansee waa'ee birriiti namoota hedduutu giraamni takkittiin Itoophiyaa keessatti birrii meeqa jettanii guutuu Itoophiyaa isiniif himuu hin danda'u sababbiin isaa jechuudha garaagarummaa guddaa qaba magaalaa keessa jiru qofa isinii hima giraamni takkittiin qarshii Itoophiyaa 300 isiniin jedha isiniif gala giraama 7 yoo barbaadde 300 baay'isuu 7 giraama 10 yoo barbaadde 300 fakkeenyaa fi nama wayitiif jechuudha birrii gara giraama 46.7 bitee jira yoo akka carraa meeshaalee san walitti qabee geessee jedhe viidiyoo isiniif hojjedha akkasuma immoo deebi'ellee dabalata jennaaniin giraama 9 bitee jira isa kana yoo baay'ifattanii jettan haaluma salphatti jechuudha giraama 55 fi tuqaa 7 moo akkam taha qarshiin isaa 18 fi 300 giraama 55 tuqaa 7 jechuun baay'ee guddaadha ka nama sadiiti ka haadhaatu baay'ee gugurdaa ka tahe ka akka Tigireessanii ka daa'immaniillee baay'ee guddaa kan tahe jechuudha gabaabamatti wanni adda baasee isinii himu fakkeenyaa fi warqii xixiqqoo amma nu gurra godhannu geengoo san jechuudha ta gurraa birriin jechuudha giraamaan hin gurguramtu
gurguramtu tilmaaman giraama qabdii irra jira. Haaluma salphaa ta'een qarshii isii qofa sitti himanii gurguranii warroonni itti gurguraa bitachuu barbaadan giraamaanii miti akkaataa diizaayinii akkaataa uumama yookiin kalaqa istaayilii isiitiin qarshiin isii ni dabala ni hir'ataa jechuu barbaadeeti. Itti aansuun ammootuyyuu warqiin giraamni takkitti meeqa horinaa jettanii kaaraatee 21 jechuudha. Kabitee namaaf sapiraayiz godhee giraama guddaa odoon tahiin giraama 2 qofa. Warqiin baay'ee bareedaadha. Akkasuma ammootuyyuu nama akkaan nama jaalatu bakka guddaa qabutu sapiraayiz nama godha malee warqii namni fedhee namaa bituu hin danda'u. Giraama takkitti qarshii Itoophiyaa Shaashamannee keessatti 13,000 kaaraatee 21. Addunyoota irra jechuudha fakkeenyaaf dawlaa Eeshiyaa keessa kaaraatiin 22 ni jira 24 illee dhufee jira. Siniif galaame ijoolleen biyya Arabaarta sirriitti beeytanii waa'ee warqii jechuudha. Kanaafi kaaraatiin 22 sin seenne kaaraatiin 24 ammoo achittuu reef gadi bu'aa jira waan ta'eef baay'inaan hin baratamne. Haa ta'u Itoophiyaa keessa kaaraatiin 21 baay'ee guddaa isa tahee fi isa tokkoffaadha. Giraamni takkittiin qarshii 13,000 fi wayi himatanii garuu akka 13,000tiin sii kennanii giraama 2 ammootuyyuu 26,000 harka kiyyaan bitee namaaf sapiraayiz godhee jira. Kan akkasinnaa qabadha. Kaaraatiin 18 meeqa jechuu dandeettanii hundi isaatu akka fedhii keessaniitiin ni hir'ata. Warqii